Ashama akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isinii yaa baay'atu. Warri mana caalii faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin kun immoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii gochuun hin dagatina. Har'a viidiyoo adda ta'een isinii dhufe akkasuma gorsa adda ta'een isinii qabadhee dhufe jechuudha. Tole kaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti ilaaltanii sagalee viidiyoo kanaa beekatiin hin balleesse jechuudha. Afaan Amaariffaa waan ta'eef barnoota guddaa waan qabuuf irraa barattu jedhee waan hin abdadhufan isinii fidee dhufe waan hin ofii kooti irraa baradhee jechuudha. Tole mucayyoo kana eenyumti keenya toora miidiyaa irratti yeroo dheeraadhaaf keessumattuu toora TikTok irratti hedduu kan ishii beeknu namoota arrabsuudhaan wantoota garaagaraa konfidensii mataa ishii fayyadamtee ofitti amanamummaadhaan kan hojjetaa turtedha jechuudha. Haa ta'u garuu dubartiin kun yeroo dhiyoo keessatti kara biyya ishiitii galtee jirti. Kara biyya ishiitii immoo erga galtee illee jabaattee YouTube ishii irratti viidiyoowwan garaagaraa bakkeewwan bashannanaa adda addaa deemtee kan ishiin nu daawwachiisaa turtedha yeroo yaadannu jechuudha. Haa ta'u yeroo gabaabduu akkanatti garuu waan yaadne tokko qabattee dhufteetti. Hojiin kamiyyuu kabajaa haa ta'utti garuu wanti hundumtuu akkaaf yeroo qaba waan ta'eef jechuudha. Uffata mana namaa osoo miiccitu qarshii 150 kaffalamee fi osoo uffata mana namaa miiccitu kan ishiin viidiyoo nu waraabdedha jechuudha. Haa ta'u tolee obboloota koo asirratti kan isiniin jechuu barbaadu asirratti xiyyeeffannoon koo ijoollee mana Arabaa keessa jirtan qofaa fi kan biyya Arabaa keessa jirtan qofaa fi jechuudha. Nuti kaleessa gaafa biyya keenyarraa baanu jireenya keenya kaleessaa ishee xiqqashuu ishee gadaantu sana xiqqoo ishii fooyyeffanna yookaan immoo maatii keenya harka qalleeyyii xiqqoo ishii nu'iif gaditti jiran jajjabeessineetoo wayin geenya wayi qaqqabsiisna jennee kan biyya keenyarraa godaanne jechuudha. Haa ta'uti garuu yeroo marayyuu maatii keenya gargaaru, yeroo marayyuu rakkataa gargaaru, yeroo marayyuu waan ta'e gochuu qofa osoo hin ta'in ani maalin ta'aa jira, ani maalan hojjetaa jira, ani boruu kooti maalin ol keewwachaa jira jedhanii of ilaaluun dirqama nutti ta'a jechuudha. As keessatti waan baay'ee barachuu dandeenya. Dubartiin kun tarii obbolaa qabaattee obbolaa ishii barsiistee rigingeessee ijoollee ishii rigingeessee ta'uu ni danda'a. Ta'uti garuu of kan dursu hin jiru obboloota koo mataa ofii kan dursu hin jiru. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Duraan dursitanii ofii keessan dhaabdanii kaatanii namoota biroo irratti xiyyeeffannoo gochuu jalqabdu jechuudha. Dubartiin kun har'a anatoo ta'e jireenyan kaleessa keessaa dhufe deebi'ee gaafan hojjedhu irra caalatti kaleessa caala hamileen koo na caba. Maaliifin har'a mindeeffamtu yookiin birrii 15,000 yookiin 20,000 yeroon biyya Arabaa keessa jirtu. Achi keessaa deebi'ee immoo waggoota hedduu biyya Arabaa keessatti yeroo koo umurii koo waa hunda koo balleessee gaafan deebi'ee birrii 150 namarraa eegu keessattuu jireenya ammaa keessatti hamilee namaa tuqaa sammuu namaas tuquu danda'a jechuudha. Gamoo namni sun of qabaa fi jabaataa ta'e malee. Kanaaf obboleeyyan koo maal isiniin jechuu barbaada? Kana kan fidu of gatuu of dagachuu fira baay'isuu kanatu kana fida jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabduun isiniin jedhaan akka kootti biyya Arabaa keessa yeroo jirtanitti of qabuu yaala. Of danda'a. Nama dhiisa. Namnumaa namaaf hin godhu. Har'a abbaa barbaaddanii gaafatta garuu osoo gargaaruu dhiiste mindaa kee waggaa 2-3 itti fixxee kennite namni galata siin hin jedhu. Galatoominaa goota siin hin jedhu. Kanaafuu namatti dhiistee ofii kee dhaabuu qabda. Of danda'uu qabda. Wanta kan kee ta'e qofa qabaachuu qabda. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Biyya Arabaa keessa gaafa jirtanitti utuma maatii keessan rakkataa gargaartan, utuma obbolaa keessan gargaartan, ofii keessan isin asitti umurii keessan yeroo keessan gubdaniit mana Arabaa keessatti inni isinii gadiis inni oliis isin ifateeti kan isin jiraachaa jirtan. Deebitanii biyya galtanii jireenya isa kaleessatti gaafa deebitanu garuu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Ani nan gadda akka kootti. Hojiin itun kabaja ta'u nan gadda deebi'ee xurii namaa gaafa miiccu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu? Duraan dursitanii otoo biyya Arabaa keessaa hin ka'in
osoo gara biyyaa hin galin ani yoon gale of dhaabuu nan danda'a, jiraachuu nan danda'a, hojjechuu nan danda'a, kanan ittiin hojjedhu qaba jedhaati of gaafadha, of madaala. Balaansii irra jirtan sana of madaalchisaa, dura of madaala malee asiin ka'ina. Kaatan immoo isin gaafa kaatan yookiin dubartiin kun gaafa kaatu homtuu harkan jiru jechuu miti. Agi ta'e nama harkan jira. Garuu maaltu dubbii balleessa? Ijoollee hedduurraallee kan inni ilaaluu fi yeroo hedduu kan inni taajjabu tokko akka nama tokko akka shamarree biyya Arabaa keessa jiraattee beektuuf jiraachaa jirtutti yoo nu badhu asiin galla hedduun keenya gaafa galuu kaanu kotonni abbaa koo akaakayyuu koo akaakilee koo maalii koo kan jedhu nama nafu. Anaan dabalatee kun. Deebisii biyya gallee kaanee kurriftuudha, waasadhaa, bushooftuudha, wazata itti fufa jechuudha. Hojiin hin jiru. Mindaan hin jiru. Mindaan dhufu asii deemneerra gadi lakkisneerra. Mindaan hin jiru. Garuu aga kana deemu bakkeen hundumtuu deemuun nunaaf. Ishiin atasii hojjettee galte jalaaniin elmamti. Kan bakka bu'u hin jiru kan ba'u malee. Gaafati bashannantee jireenya isa kanaan bakka waliin geessee dhuftu dhumeen achi keessa. Gaafa sana yookiin akka dubartii kanaa uffata miiccituu mana namaa taata yookaan immoo deebitee biyya Arabaa isa jibbitee keessaa galte sanatti dhufta. Kan biraas jira. Fakkeenya shamarran keenyaaf gaa'illi jira. Fakkeenya gaa'illi. Gaa'ila dhaabbachuudhaaf gaa'illi kennaa rabbiitiin waaqni eebbisee yoo nuu kenne bareedaadha gaa'illi. Hundi keenya gaa'ila dhaabbachuu ni hawwinaa ni jaalanna. Garuu gaa'ilaallee gaafa dhaabbattu yeroo hammaatti shamarran keenya yookaan dargaggoonni keenya biyya Arabaa hojjettanii galtanii gaa'ila gaafa dhaabbattan maallaqa biyya Arabaa hojjettanii galtan hunda gaa'ila irratti fixu. Sana booddee maal ta'a? Inni dhume yookaan dhirsa isaa irratti heeruman sana gatanii dhufuudha yookiin immoo taa'anii harka isaa eeguudha. Maaliif barbaachise? Ijoolleen as jirtan yeroo ammaa warri darbeera. Warri as jirtan kanatti yaada. Gaa'ila soo dhaabbatte gaa'ila kee rabbi siif haa eebbisu haala salphaa ta'een osoo lafan dhiichisin haala salphaa ta'een raawwachuu qabdi. Isa shintibeetii namaa xaragdee fidde sana namni nyaatee galuu hin qabu akka kiyyaatti. Itti hojjattee jijjiiramtee mana kee jiraachisuu qabda malee namni nyaatee galuu hin qabu. Gaa'illi 500 diggifames gaa'illi qarshii 10,000 diggifames tokkuma. Garaagarummaa hin qabu jechuudha. Garaagarummaa noo qabaate inni sun baay'ee ho'aa namoonni harka rurrukutuu isa kana immoo namoonni baay'een hin arganii kanuma garaagarummaan isaa. Arganiifis dhiisaniifis hiyyummaa hiikan qabu. Murteessaan ati bultii dhaabbachuu kee qofa. Bashannana jettanii as deebitaniis gaafa harka keessan qullaa ta'u inni sanuma dhufa jechuudha. Hedduu ijoolleen beeka, ijoollee biyya kiyyaallee, ijoollee naannawaa kiyyaallee, ijoollee hollaa kiyyaallee kan biyya Arabaa keessa waggoota 5 hojjetanii, waggoota 6 hojjetanii, kan qocii nagadan jiru, kan mana namaa qacaramanii, kan akka laawundarii suuqii hojjetan jiru. Kanaaf obboleeyyan koo kanarraa bilisuuf godha. Kanarraa bilisuuf godha. Yoo hin qabaattan ta'e waan guddaa hojjechuu miti biyya keenya keessatti. Waan guddaa hojjechuu miti. Yoo maallaqa jabanaa bunaa isin hojjetu hin qabaanne ta'e hin ka'inaa biyya Arabaa keessa. Fayyaa qabaattan taanaan hin ka'inaa. Hojjedha. Ji'a 2-3 yoo hojjettee walitti qabaatte yeroo hammaa kanatti sigaa ofii keetiin. Isa galtee mataa kee gadi qabattee hojjette sigaa jedhee yaada. Wanti biyya Arabaa keessa hojjette hundumtuu ofii keetiif keewwatte hin taane yoo ta'e wanta jabanaa bunaa ittiin banattu toon qabaatiin biyya Arabaa keessa hin ka'in. Wanta maashina dinnicha xabbasu tokko too si bitu hin qabaatiin biyya Arabaa keessa hin ka'in. Kanan isiniin jechuu barbaada obboleessa. Hojjedha. Waan hojjettan ofiif kaa namni galata isiniin hin jedhu. Yoo ofii keessaniif taatan, yoo ofii keessaniif hojjettan, ofii keessaniif guduunfattan namni kamiyyuu sin jaalata. Yoo hin qabdu taa'e aga ji'a tokko namni gaafate biyya Arabaa keessaa galtu aga ji'a tokko si duuka kaata.
Ji'a tokkoon booda namni nagaa si gaafachuu ni qaaneffata. Kana beekuu qabda. Ji'a tokkoon booda nagaa si gaafachuu ni qaaneffata. Dhugaan siin jedha. Kanaafuu nama waan kee qabattu cimtuu kan harka namaa ni eegde of dandeessuu ta'uu qabdu. Qirxii biyya Arabaa keessatoo jirtu ol keewwatte qabaachuu qabdu. Kan galtee ilaaltu. Kan yeroo hundumaatti gammaddu biyya Arabaa gaafa shintibeetii ganama kaanii xara dhignu sana yaadattu. Xiqqoof guddoon gaafa ni ho'ifattu ni yaadattu. Dadhabbii sana bagan itti fatame jettee wanta laalteetti gammaddu qabaachuun dirqama biyya Arabaa keessa hojjatte. Kuni ajaja sammuu kiyyaati. Namaaf hin jiraatina, ofiif jiraadha. Obboloota koof hin dagatina. Umurii keenyatti fayyadamuu qabna. Keessumattuu dubartiin umurii ishii hin beektu. Gaa'ila dhaabuun jira, ijoollee da'uun jira, guddisuun jira, wantoota garaagaraa nama eeggata. Akka har'aa miti dubbiin jechuudha. Kanaafuu yeroo keessanitti fayyadamaa. Dubartii kanarraa waa hedduu baradhaa. Waan hojjettan keessatti immoo Rabbiin kadhadhaa. Firan baay'isinaa. Of ta'aa jiraadhaa. Of danda'a. Cimtuu ta'a. Boru nama harka namaa eegdu hin ta'inaa. Kanuman isiniin jechuu barbaada. Dhumarra fakkeenya tokkoon isiniif hima. Dhumarra kan inni isinii fakkeenyi tokko yoo jiraate magaalaa Walisoo keessaa biyyi koo Walisoodha warreen hin beeknee fi dubartoota lamatu jira. Dubartoonni kun lachuu biyya Arabaa hojjetaniiru. Tokko waggaa 5 tokko waggaa 6 yeroo hundumaa nan dubbadha waa'ee kana. Dubartoonni kun lamaan ana jireenya koo keessatti riqicha irra deemanii na ce'an hin beektu miti riqicha anaaf. Maaliif hojjettan? Ishii tokko akka dubartii kanaa ta'uu hin qabu jedheen of keessa kaa'a. Ishii tokko akka dubartii kanaa ta'uu hin qaba jedheen of keessa kaa'a. Ishiin tokko waggaa 6 biyya Arabaa hojjettee galtee daandii gubbaa teessee shunkurtiidhaaf dinnichaa gurgurti. Hojiin hin tuffatamu. Wanti isin ilaaluu qabda waan biraati malee. An hojii ishii tuffadhee miti. Waggaa 6 biyya Arabaa keessa hojjechuun ishii maaliif? Mul'anni ishii maaliin? Maatii ishiis nan beeka waan ta'eef jechuudha. Jireenya maatii ishiis nan beeka waan ta'eef jechuudha. Isheen tokko immoo waggaa 5 hojjette. Manni isheen qabdu qofti, manni isheen kireeffattu qofti ishii jiraachisuu danda'a. Haa ta'u garuu namoonni baay'een hin beekuu dandeessu. Mana haaraa Walisoo fuulduratti dubartii sana. Yeroo ani xiqqoo jiru, xiqqoo dhannaa sana an barattu ture. Suuqii bantee umurii koo yeroo ani ijoollee jirutti dhuftee kan galte. Suuqii bantee suuqiin sun guddatee amma sadarkaa raabsaa laslaafsaatti jijjiiramee jira. Isaan kun lamaan anaaf riqicha. Kunis dubartii biyya Arabaa hojjette, kunis dubartii biyya Arabaa hojjette. Ishii sana cimee akka ishii ta'uun qabaan jedhe. Ishii kana immoo hojjadhee akka ishii ta'utti deebi'ee bakka jalqabaatti bu'uun qabu jedheen of amansiisa. Kanaafuu yeroo tarkaanfattan wanta ilaalaa tarkaanfadhaa, wanta karoorsaa tarkaanfadhaa. Tasan ka'inaa utaaltaniirtu akka hin cabnetti jechuudha. Kanaafuyyuu jabaadhaan isiniin jedha obboloota koo waan hojjettan qabadhaa. Tarii wantoota garaagaraatiin maallaqni keessan baduu danda'a. Isteeppii tokkoffaa irratti isin jalaa baduu danda'a. Isteeppii lammaffaa irratti immoo of qabuu danda'uu qabdu. Namni si'a tokko hin dogoggora, si'a lammataa irratti immoo irraa barataa ni sirreeffataa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa waan hojjettan qabadhaa. Ergaan koo har'aa kanuma isinii agarsiisa. Isiniin jaaladhaa. Galatooma ulfaadhaa. Turtii gaarii.